Moyati holianiati, moyati holianiati, moyati holianiati, setunu jasi se garbabadi. Moyati holianiati, moyati holianiati, setunu jasi se garbabadi. Galana di masin dabarre, ulfina kan keijana garre. Galana di masin dabarre, ulfina kan keijana garre. Bararakina sin dabarre, ulfina kan keijana garre. Banti waqa hundu teessoketi, lafte jannata emila keti. Kan jirani hundu sif sagadu, moisitu nu baase birmadu. Kan jirani hundu sif sagadu, moisitu nu baase birmadu. Iyesuse waqa kiyya sin sagada, alleluya. Iyesuse waqa kiyya sin sagada, alleluya. Nagaan ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyya, fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaa kiyya, waaqayyo isa nagaa nuu kenne har'a nu ga'e waaqayyo abbaa keenya bara baraan galanni isaaf kan ta'e haa ta'u. Har'a barumsa keenya irratti walitti deebinee kinoo wal argaatee jirra. Waaqayyoof haa galatu. Faarfannaa bareedaa kana obboleessa keenya Fiqaaduu Duubee kan jedhu ji'a 5 dura nu faarfatee waaqayyo lafa nu jirutti isaa eebbisu. Barumsa keenya har'a boqonnaa 5 seera keessa deebii, boqonnaa 5 barannaa, boqonnaa 4 keessatti yeroo darbe Museetu yaadachiisaa akkuma dubbanneetoo turre akka hin daganne namoonni haaraas yeroo dhuftaniitoo baratanii seera keessa deebii keessatti Museetu jireenya daandii deemsa keessatti saba kana wajjin jiraatanii dhufanii yaadachiisa. Ergaa waaqayyoo waaqni akkamitti akka isaan geggeessaati ture irra deebi'ee seera keessa deebii keessatti yaadachiisa. Akkuma kana boqonnaa 4 keessatti isaan gorse dubbii sagalee waaqayyoo akka isaan irraanfachuu hin qabne, seera waaqayyoo akka isaan irraanfachuu hin qabne boqonnaa 4 keessatti isaan gorse. Har'a immoo boqonnaa 5 keessatti kan nuti ilaallu seera kurnan laga diimaa galaana diimaa ce'anii daandii dheeraa deemanii tulluu Siinaarra gaafa ga'an waaqayyo seera kurnan sana isaanittis in dubbate. Tulluu Siinaa irratti ittis dubbateera waaqayyo. Tulluu keessaan ibidda keessaan waaqayyo saba sanatti dubbateera. Sabni sun dubbii sagalee waaqayyo gurra isaaniitiin dhagahaniiru. Seera sana waaqayyo ofiisaatiif itti dubbateera saba sanatti. Kana bira darbee immoo Museetti barreesseetti kenne waaqayyo. Seera kurnan waaqayyo tulluu Siinaa irratti Museetti barreessee kenne sana har'a boqonnaa 5 seera keessa deebii keessatti boqonnaa 5 dubbisee isa nani dubbise seeraan laaffisee kana ni dubbise bakka jirtanii toggaa lafa hojii keessan jirtan bakka barbaadanitti dhaggeeffattanii dhumarratti immoo boqonnaa 5 kana keessatti kana keessa darbuuti qabnu dhumarratti yoo dhaggeeffattan irra caalaatti isiniif gaarii ta'a. Kan dhumarratti sagalee kiyya tuqaa muraasa nuuf kaa'e kana isiniin jedha. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu. Akkanuma immoo dubbii sagalee waaqayyo barannaa maaloon isiniin jedha. Ofii keessanis baradhaa. Namoonni isin beektan isaa baratanii gammachuudhaan barachuuti qabdu. Gammachuudhaan ofii kiyyaa baradhee barachuutiin narra jiraata. Bara kana keessatti waa'ee dubbii sagalee waaqayyo yaaduuti qabna. Waa'ee waaqayyotti dhiyaannu yaaduuti qabna. Gammannee waaqayyotti dhiyaachuuti qabna. Itti fufee waan ofii kiyyaa barachaa jiruuf ammoo ofii kiyyaa baradhutti immoo dhaloonni barbaadan hin jiru. Dhaloonni dubbii sagalee waaqayyo barbaadan dhaloonni ana duubarraa dhufan baroota kiyya keessatti ani namoota har'a namoota narra wajjin jiraadhu qofan ilaalu. Boru dhaloota dhufan nan ilaala waan ta'eef akka isaan tolutti dhaloota itti toluu danda'utti itti toluu danda'an beekan wanti nan ofii kiyyaa iddoo kana kaa'aati jiru kun YouTube kiyya kaa'aa jiru kun dhaloonni wayii itti gammaduuti danda'utti baay'ee natti tola jechuudhaan gammachuudhaan an gochaa jira. Akkasumas illee yaada poozitiiva ta'een yaada qajeelaa ta'een dhaggeeffatanii namoota biraan geessanii too akka shergootaniin barbaada. YouTube kiyya subscribe naa godhaatiin gara dhaggeeffachuutti dabarraanii nama. Waaqa kakeetu jiraare yeroo meerre jiraare yeroo simale kan du'amoo eetu jiraare yeroo meerre
Museen guutummaa Israa'el walitti waamee, yaa Israa'el, sirrata wanta qajeelaa ta'e isa ani har'a isinitti dubbadhu kana dhaga'aa. Isaan baraa jabeessaas eegaa. Waaqayyo gooftaan keenya tulluu Siinaa gubbaatti kakuu nuuf galeera. Har'a Waaqayyo nuyi warra amma jirru kana wajjin kakuu kanatti gale malee abboota keenya wajjin miti. Waaqayyo tulluu irratti fuula keessan duraa ibidda gidduudhaa isinitti dubbate. Ani yeroo sana sababii isin ibiddicha sodaattanii tullichatti ol hin ba'iin aftaniifan dubbii Waaqayyoo isinitti himuuf Waaqayyoo fi isin gidduu dhaabbadhe. Inni ani Waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Waaqayyolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabatin. Bifa qirixamee fakkeenya wanta hol waaqa irra jiruu, gadi lafa irra jiruu yookiis bishaan keessaa lafa jala jiruu hin tolfatin. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin, isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaas hamma dhaloota 3 amma dhaloota 4tti harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaada. Dhaloota warra na jaalatan abboommii koo eeganitti garuu 1000 isaanitti gaarummaa koo nan agarsiisa. Waaqayyo nama akkasumaan maqaa isaa dha'u adaba malee waan hin dhiifneef ati maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin. Waaqayyo gooftaan kee akka si abboometti guyyaa sanbataa qulqullinatti eegi. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu, jiruu kees hundumaa godhadhu. Guyyaan inni 7ffaan garuu sanbata Waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Isatti ati, ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, qotiyyoon kee, harreen kee, horiin qe'ee kee hundinuu, galaan kellaa kee keessa jirus hojii tokko illee hin hojjetin. Hojjetaan kee fi hojjettuun kee akkuma kee haa boqotan. Ati biyya Gibxiitti garbicha akka turte Waaqayyo gooftaan kee harka jabaadhaan irree ol fudhatamaadhaanis achii akka si baase yaadadhu. Waaqayyo gooftaan kee kanaaf guyyaa sanbataa akka eegduuf si abboome. Biyya Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessaa bara dheeraa akka jiraattuuf, gaariis akka siif ta'uuf, akkuma Waaqayyo gooftaan kee si abboometti abbaa kee fi haadha keetiif ulfina kenni. Hin ajjeesin, hin ejjiin, hin hatiin, nama irratti sobaan dhugaa hin ba'iin. Haadha manaa namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwiin. Mana namaa, maasii isaa, hojjetaa isaa, hojjettuu isaa, qotiyyoo isaa, harree isaa yookiis waanuma kan isaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwiin. Waaqayyo tulluu gubbaadhaa ibiddaa fi duumessa gidduudhaa, duumessa gurraacha limixii keessaas sagalee guddaadhaan dubbii kana guutummaa walgayii keessanitti dubbate. Gabatoota dhagaa lama irratti sagalee guddaadhaan dubbii kana guutummaa walgayii keessanitti dubbate. Gabatoota dhagaa lamatti isaan caafe anatti kenne malee wayisitti hin daballe. Gaafas isin ibidda tullicha irraa utuu boba'uu dukkana keessaa sagalee yommuu dhageessan, dura buutonni gosaa keessanii hundinuu, maanguddoonni keessanis na bira dhufanii, kunoo Waaqayyo gooftaan keenya ulfina isaa fi guddina isaa nu agarsiiseera. Nuyis ibiddicha gidduudhaa sagalee isaa dhageenyeerra. Waaqayyo namatti dubbatee nama utuu hin du'iin hafu nuyi har'a argineerra. Ammas deebinee sagalee Waaqayyo gooftaa keenyaa yoo dhageenye nuyi hin duunaa. Ibiddi guddaan kunis xaph nu godhaa. Egaa maaliif dhumna ree? Nama foon uffatee hundumaa keessaa eenyutu Waaqayyo inni jiraataan ibidda gidduudhaa utuu dubbatuu dhaga'ee
akka keenya kana utuu hin du'in aferee ati itti dhiyaadhu waan Waaqayyo gooftaan keenya jedhu hundumaa dhagayii wanta Waaqayyo gooftaan keenya sitti dubbatu hundumaas nutti himi nu hin dhageenya ina uumamnas jettan. Waaqayyo dubbii isin anatti dubbattan kana yommuu dhagaye inni hanaan isa jarri kun sitti dubbatan dhagaheera. Isaan wanta dubbatan hundumaa bayeessa dubbatan. Isaaniif ijoollee isaaniifis bara baraan gaarii akka ta'uuf ana sodaachuudhaaf abboommii koo hundumaas eeguudhaaf yeroo hundumaa garaa akkasii utuu qabaatanii attam gaariidha. Ammas dhaqiitii godoowwan keessatti deebi'aa isaaniin jedhi. Ati garuu deebi'ii as na bira dhaabbadhu. Anis abboommota seerrataa waan qajeelaa ta'e hundumaas sitti nan hima. Ati immoo biyya ani akka isaan qabataniif isaaniif kennu keessatti isa akka eeganiif isaan in barsiifta jedhe. Egaa of eeggadhaatii akkuma Waaqayyo gooftaan keessan isin abboometti isa heegaa isa hirraas gara mirgaatti yookis gara bitaatti hin goriinaa. Isin akka jiraattanitti gaariis akka isiniif ta'utti biyya isa qabachuuf jirtan keessas bara dheeraa akka jiraattanitti karaa Waaqayyo gooftaan keessan isin habboome hundumaa irraa deddeebi'aa jedhe. Ayyaayee bifamaa obboloota kiyyaa kinoo amma dhaggeeffannee amma immoo waanuma dhaggeeffanne kana keessaa wanti nuti qabachuu qabnu irra deebinee yaadachuu qabnu akkuma yeroo darban boqonnota darban keessatti ilaalle lakkoofsa 1-10 kana keessatti boqonnaa 5 1-10 keessatti tuqaa ilaaluu qabnu 1-10 10-20 jennee akkasumatti ilaalla. Mee tokko farati tuqaa nuti ilaallu Waaqayyo gooftaan tulluu Siinaa irratti saba kanatti dubbateera. Saba kanatti immoo dubbatee seeras isaanii kenne kakuu isaan wajjiniin galee saba isaan kanaa fi isaan saba kana booda jiran jenereeshinii saba yeroo sanaa booda jiraniif saba yeroo sanaatiif kenne malee saba isaan duubatti afaniif abaabilee isaanii irra duuba isaaniitiif waan kenne hin qabu. Waaqayyo sabuma isaaniitti yeroo sana dubbate isa booda jenereeshinii amma har'aa amma nu irra jirru kanatti nutti dubbate jechuudha. Wanti nuti iddoo sanatti hubachuutti qabnu. Akkanuma immoo Waaqayyo saba kanatti of beeksiseera. Akka seera keessa seera ba'u keessattidha kan nuti arginu. Museen akkuma dubbanni iddoo kanatti irra deebi'ee yaadachiisaa jira. Waaqayyo ana Waaqni kee Waaqayyo isa garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasee ana Waaqayyodha jedhee maqaa isaa dha'ee iddoo kanatti saba kanatti of mul'isuusaas in agarra jechuudha. Tuqaa lammaffaarratti akkanuma tuqaa sadaffaa irratti immoo Waaqayyo saba kanaaf abbaa ta'uusaa erga of beeksisee isa garbummaa biyya Gibxii keessaa isa akka gubaa iddoo ibiddaa fakkaata jedhee Museen boqonnaa 4 keessatti yaadachiisee jira. Ana akkasii keessaa saba kana baafatee abbummaa isaa argatti agarsiisee waarratee booda Waaqayyolii biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabatiin, hin tolfatiin, hin hojjetiniif, hin sagadiniif jedhee akeekachiisee saba kana adda baafachuusaa wantoota kaanirraas immoo qoodee adda baasuusaa bareechinee argina jechuudha. Waa'ee waaqa tolfamaa Museen sirriitti irra deddeebi'ee akeekachiisee Waaqayyo illee Museetti dubbachaa ture. Waa'ee waaqa tolfamaa yeroo akka hin saganne saba kanatti baay'inaan himamu maaliif akkanatti irra deddeebi'eetti himamaa namni akkamitti waaqa tolfamaa an harka isaatiin tolfatetti sagaduu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Yeroo baay'ee isaa argitanis dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti nufuu dandeessu. Ana wanta kana na mudatee beeka. Osoo dubbii sagalee Waaqayyoo naaf galuu hin jammariin maaliif akka kanatti irra deddeebi'ee baay'ata akkamitti akkas ta'uu danda'a jedhee nuffee beeka jechuudha. Garuu arras hin jira ifumaanifattiyyuu biyya lafaa kana keessa namoonni harka isaaniitiin waaqa jedhanii tolfatanii warqiitti dhangalaasanii tolfatanii sagadanii fi jiru. Caalatti immoo osoo ijaan kan mul'anne waaqni tolfamaan biyya lafaa kanarratti amma baay'eedha. Yeroo sanatti ijumaan ilaalanii kan sagadaniifidha. Arrammoo waaqa tolfamaa dhala namaatti ta'ee osoo hin beekin sisteema garaagaraatiin yaada namaa haturraan Waaqayyorraa adda nu fageessuudhaan akka jiru baay'ee isaa hin hubanna jechuudha. Yaada malee nummoo nurratti hin hojjetu nuti ijoollee Waaqayyoo nurratti hin hojjetu dubbii sagalee Waaqayyoo yoo beeknu waan Waaqayyoo nu jedhu yoo dhageenye immoo annaa mo'ichi kan keenya kakuu haaraa keessatti dhufee nutti dubbateera.
sassatuun obbolaa keenyatti waa hidhachuu dadhabuun akka waan waaqa tolfamaarraa argannuu fi akka waaqa tolfamaadhaaf sagannutti dubbiin sagalee waaqayyoo lafa kaayatoo nutti himeera adda baasu waaqarraa kan nama fageessu laphee namaa hatuu kan barbaadu bakka Yesuus Kiristoos taa'uu qabu laphee keenya keessa bakka sana kan hawwu bakka sana taa'uu kan barbaadu wanta baay'eetu jira garuu nuun hin danda'u waaqayyoo keenya waaqa danda'aadha abbaan keenya waaqayyoodha nuti isa hagarree isatu nu jaalate isaaf jiraanna nuun danda'u maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u eebbifamaayi akkanuma yeroo itti fufnee ilaallu akka jedheen yeroo sanatti jechuudha ani waaqayyo gooftaan kee waaqa hinaafaadha cubbuu abbootaa amma dhaloota 3-4tti harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaada dhaloota warra na jaalatan abboommii koo warra heeganitti immoo kumaatamaan gaarummaa koo ittan agarsiisa jedhaniin kana hubannee ta'u akka dabarru jedheetanii irra deddeebi'ee nuuf dubbachaa jira waaqayyo galanni isaaf haa ta'u warra dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'ee waaqayyoof jiraate waaqayyoo jaalate gaarummaa waaqayyoo keessa jiraatu gaarummaa waaqayyoo isa kumaan agarsiifamu kana keessa warra jiraatu waaqayyo nu haa godhu eebbifamaayi waaqayyo kanatti dubbatee waarrate kinooma immoo abboommii kurnan sana wal yaadachiifna jechuudha dhumarratti abboommii kurnan isuma dubbifamaa dhaggeeffachaa turtan sana as keessatti immoo sirriitti adda qoodee kanani nuuf kaayatoo jira tokkoffaa irratti waaqayyo waaqa kee garaa guutuudhaan jaaladhu nama akka ofii keetitti jaaladhu maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan bakka argitetti hin dhayin guyyaa sanbataa qulqullinatti eegi abbaaf haadha keetii ulfina kenni in hajjeesin in hejjiin hin hatiin nama irratti sobaa dhugaa hin ba'in qabeenya namaa fudhachuudhaaf in hawwin jedhee seera kurnan kana iddoo kanatti waaqayyo kenneef jechuudha waaqayyo ofii isaatiitti dubbate Museettis barreessitoo dhagaa lamarratti barreessee kenneef jechuudha bakka lamatti adda qoonneetoo ilaaluuti dandeenya seera kurnan kana seerni kurnan kun kan waaqayyoof ta'uu fi kan namaaf ta'u ilaalla seera sadi akka waaqayyoof ta'udha waaqayyo kan itti dubbate garuu seera torban kana numaaf gaarii akka ta'u dhaluma namaatiif gaarii akka ta'uuf nu kenne jechuudha tokkoffaa irratti waaqayyo waaqa kee garaa guutuudhaan jaaladhu waaqayyo waaqa keenya yoo garaa guutuudhaan jaalanne waan waaqayyo hin jaalanne gochuuti hin dandeenyu waaqayyo waaqa keenya jaalala keessatti dhugaadhaan waaqayyo hin jaalanna ta'e taanaan osuma beekin akka waaqayyo nurraa jaalatutti jiraachuuti dandeenya jechuudha lammaffaarratti immoo maqaa waaqayyo gooftaa kee akkasumaan hin dhayine maqaa waaqayyo gooftaa keenya bakka arginetti akkasumaan kan dhaamu miti jechuudha kun seera kurnan keessatti nuuf deenya sadaffaarratti immoo guyyaa sanbataa qulqullinatti eegi isaan sadan kana waaqayyoof akka ta'utti kanarraa immoo kan hafe hundumti isaa seera ofii keenya nu gidduutti kan ta'udha isaan kun kan waaqayyoof ta'udha jechuudha maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u waa'ee seera kanaa yeroo dhageenyu waaqayyo ofiifis saba kanatti gaafa sana tulluu Siinaa keessaan wanta akka duumessaa ibidda keessaan sagalee isaatiin itti dubbate saba kana waaqayyo sagalee isaa saba kana ifaan ifatti gurrumaan sagalee isaa hundi kana dhageessiseera deebi'ee immoo Museetti kenna yeroo lama xaaruusaa yeroo lamaaf wanta kana dubbachuusaa in agarra waaqayyo iddoo kanatti gaafa sanayyuu iddoo kanatti dubbii sagalee waaqayyo kanarratti immoo Museen immoo irra deddeebi'eetu saba kanatti maa ture arrammoo sirumayyuu nu harka jira dubbiin sagalee waaqayyo arran nutti dubbata boruu nutti dubbata yeroo hundumaa nutti dubbata lafa jira dubbiin sagalee waaqayyo dubbifannee dhageenye itti fayyadamuun waan biraa dhiisuu waan biraa garuu irra deddeebi'ee nutti dubbatee hin qabu arra nu bira jira waaqayyo haala nu mijeesse bara gaarii nu kenne harka keenyatti galchee dubbii sagalee waaqayyo nu harka jira dhiisuu garuu ofii keenya dhiisuun waan biraati malee waan itti qabateeffannu hin qabnu jechuudha dubbii sagalee waaqayyo hin dhageenye hin beekuun waan itti qabateeffannu hin qabnu jechuudha eebbifamaa obboloota kiyyaa xumurreerraa dhuma irratti Museen saba kanaani akka isaan dubbii sagalee waaqayyoo irraa gara tokkotti gara bitaatti gara mirgaatti akka hin gorre dubbii sagalee waaqayyoo akka irraa hin bifne akka ittiin daballe akka waaqayyo isaan irraa barbaadutti akka isaan deeman isaan gorsee xumuraa jechuudha seera keessa deebii boqonnaa 5 kana irratti dubbii sagalee waaqayyoo nutis har'a yoo dhaga'uu baanne yoo dubbifachuu baanne macaafa qulqulluu fuunee yoo dubbifachuu baanne irraa hambifna hin dhageenye hin agarre waan ta'eef irraa hambifna yoommoo baay'ee barreerra baay'ee beekneerra nuti yeroo hundumaa dubbii sagalee waaqayyoo
baranna inni dubbifanna jennee barii yoo haasofnes immoo akka itti dabaleetti ni ilaalama jechuudha. Kanaaf ittiin kana hundumaa keessatti kan nu eegu waaqayyoodha. Ofii keenyaas immoo hubannaa qabaannee too waaqayyootti maxxannee jiraachuudhaaf hin amaana. Yeroo sanas saba kanaan dubbii sagalee waaqayyoo irraa haasachi yoo goortan waaqayyoon tolfamaa waaqeffattu isa booda biyya lafaa keessa facaatu waaqa keessan dagattuu kakuutu sin gidduutti caba jedheetoo Museen hin akeekkachiisa. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Nuun immoo har'a wanta baay'ee barannaa sabni sun waan keessa darban nuti har'a wanta baay'ee barannaa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Boqonnaa 6 irratti wal agarra.